beekan bas akka jaala wallaalu waan manasirii godhadhee fatiin beeku. Waa hedduu laalta. Eenyu buna danfisa mana kee dhufu? Ifumaa fi danfisa buna rakkoon qabu. Buna jala qucum jettee teettee moo akka dubartii? Bunaan an dhaabu namni qubaa wajjin akka seenii wajjin liqimsuu barbaada. Akka fuuf jee dhiisu. Bunaan an danfisu namni qubaa wajjin akkanatti seenii wajjin liqimsuu barbaadan jee. Bareeda. Amma geemii taphanna bulloo. Oke, geemillee ergitee geemii sabachuu eegalla. Ani bar geemii raajaan qabu akkanuma si wajji bashannanuu fadhaayi. Yoo si injifadhe garuu. Hayyee. Osoo si injifadhe jedhu wayi. Dhageessaa bulootii. Waa'ee geemiitti jirtu. Anta geemii natti hin jirtu. Gaafii uummata hundaattu deebi'a yoo si injifadhe. Bulootii dhaggeeffadhu. Ani geemii natti hin jirtu. Ashitti wallahi qabi gurbaa argee kana jedhamu mucaan tokko baalirraa. Horii baale si jaalateera. Injee waa'ee kanaa bara waanidha. Warra baale qofa osoo hin ta'in bara Oromoo kutaa kudha takka osoo nuu fuutee jedhaniituma bakka hundarraa takka osoo nuu fuutee jedhanii na kadhatan. Maaltu maal? Ati osoo maal osoo fuute dubartii moo? Kutaa kudha takkarraa dubartii takka osoo nuu fuutee jedhaniiti na gaafatan. Ati maal jettee? Ittiin dubbadhu ana naamatti hin dubbadhu isaantu bakka waan namni naan jeesitti mu jira beekaa xiyyaa miti. Atammoo warri baale si jaalatatu kana hunda dhalee? Lakki awwaa biraan jennee bar. Jettee bar maal kana ol maal jetta warri baale si jaalata jechuutu amma waa. Maashaallah rabbi si yaa godhu. Taaptaa waraa isa uummata. Bareeda yoo si baase. Ikkaan bar annamaatu ja'an jee malee ani bar si takkittiin tunni geessi. Jettee bar kudha tokko fuudhuu yaade qaba. Si takkittiin tunni geessi bar annamaa ja'an siin jee malee. Quufne amma. Mee bullootii. Jibicha korma ta'uu yaada qabu bullootii yamee akkin jeeti. Irraa fuudhime. Fuudhe. Siif osoo hin ta'in ani ufumaa fuudhe jala dhukkubsaa jiru. Meera beebii maalidha? Okay, halkanillee beekee halkanii mandaraa haattee teessii gaafiin jedhunuma jira. Dhugaa. Halkanii manaxirii haattee teessii nama gaafiin jedhus ni jira. Maaltu jedhe gahe? Waan hin qabneeti jira. Ani maaltu kanatti na dafqisiisa mucayyoota nama wajjin giseen ta'a. Dhugaman dayfaaf ta'ee sii bana dhufa. Waa sanaa himee ati. Waati dhugamaan haadha faatee maaliif fedhu dagamaa kaameraa dura kanan jechi gisee. Giseen gaafii si gaafadhe bullootii kaameraa dura kanan jechiin himee gaafii naa deebise. Maali jette bulloo? Taaptaap godha. Maali na gaafattee? Maal na gaafattee? Tidak waan taasoo itti nandagam. Oh, ni turki citti taaramu? Maafin akka ni turki qabaara bara. Adam si jala jira na fakkaate. Aboo rabbii jii qaba. Si waraabaara.
maqaa bakka tanarraa suuraa kaa'ure si bullootii yakkiin jeeti ati gaafii kana naa deebisa. Ati koi kaleessa piroofaayilii rasitaa dhaga'etti maal kaayin? Profaayilii duba ammarran kaayo bullootii yaan osoo lakka taa'urran kaayo. Profaayilii maaliin si kaa viidiyoo fuudheetiin viidiyoo ajaa'ibaa dalagee nama meeqaa laale viidiyoo san nama 60 maaliin laale duruu akkasitti. Yoo? Viidiyoo sii dalagee bar edaa hoggaasumaan viidiyoo sii dalagee viidiyoo ajaa'ibaa takka. Eessatti anuun argine? Humna harkaa kun watanaan jaabar. Nama 60 maaltu laale viidiyoon akka ajaa'ibaa si hojjedhe. Argine yaa. Kamaal jedhu hojjette maqaa kiyya dhooyitee moo sirbiteeti nashiidaa jette san baaste? Hin argita. Maa kolfite? Lakki. Nashiidaa jette san baaste? Maal ishee? Booda dhaqii ilaale waan inni jiru. Haasoo ta'ee yaadi moo sirbarra na hiite? Sirbarratti sii tolche. Sirbarra yoo taate bareeda. Maal haasa'e irree maa sirbarratti namoonni nama hidhaa bara. Sirbarra. Dorgommii fiiginsaa tokkorra osoo jirtu. Namicha dhaga'alta? Yaa. Ishiin dhaga'alta dorgommii fiiginsaa tokkorra osoo jirtu siin jedhe. Nama lammaffaa jiru yoo dursite meeqaffaata taataati? Kami gaafiidha deebisi. Meerra deebi. Dorgommii fiiginsaa tokkorra osoo jirtu. Hii jedhe. Nama lammaffaa jiru yoo dursite ati meeqaffaarra taata? Dorgommii fiigichaa yeroo jirtu. Ati dhageettu afaan Oromoo siin galu? Irra deebime. Meeqarra deebina sila? Nagaa qabdaa ofii ati? Lama qofarra deebite. Dorgommii fiiginsaa tokkorra osoo jirtu. Sirroo taa'u kana barra. Gaafii deebii keetu. Seeraa siin deebisu gaafii deebii keetu niin cabaqa waan ta'eef. Niin fuuraa bal'aa gisee si dura ta'a. Tammuu qoraa gimmaasha qabdaa gimmaasha sanii dhuftee asii badaa jirti. Uummanni iyyuu asii deebisaa. Bakka na fursaadha. Wallahi qaata kun mucaan qaata tare. Ada masa muka na fuute na horatta sila. Samudaan si fuudha seeti.
reaaktii bar sammuun kiyya reaaktii bar. Maal jechuudha? Oromoon biyyoota akkamaa godhu. Maal jette bulloo? Ani bar duraaniin beekee bar waan kana. Osoo inni ittiin seenin akka miira keessa galu duraaniin beekee bara. Ati dhugamaan amma rakkoo godhatteerta akka durii miti. Maal gaafadhe yoo nama maalii fayyuu jedhe aniyyuu asirraa argee Ingiliffaan argee gaafadhe. Kunuas dorgommii fiiginsaarra yoo jiraatte nama lammaffaa jiru yoo dursite ati meeqaffaarra taataa jedhee gaafadhe. Naan jedha hawwu sammuu tanaan na fuudhaa. Dhugamaan isin maal isiniif fakkaata? Dorgommii fiiginsaarra osoo jirtan nama lammaffaa jiru yoo mo'attan isin meeqaffaarra taatan? Meeqaffaarra taatan?